Beeksisa qacarrii dhaabbanni OGMC waan ofii maltiimiidiyaan kan uummatarraa uummataaf hundeeffame aadaa, afaan, seenaa fi akkasumas odeeffannoo haqaa fi walabatee gurra uummataatiin ga'uudhaaf karoora isaa xumuratee jira. Kanaaf ogeeyyii miidiyaa kan gita asii gadii jalatti argaman dorgomsisee qacaruu barbaada. Tokkoffaa gita hojii eeditaraa fi daayireektara sagantaa. Muuxannoo fi dandeettii gita hojii eeditaraa fi daayireektaraaf barbaadamu. Gita miidiyaaleen wal qabatu gaazexeessummaa fi koominikeeshinii digrii jalqabaa fi gaazexeessummaa biroodkaastii keessatti oduu gabaasuu gulaaluu fi qopheessuudhaan yoo xiqqaate muuxannoo waggaa 3 kan qabu. Viidiyoo gulaaluu fi qulqulleessanii baasu. Soofteerii garaagaraa kan viidiyoo gulaaluuf tolfametti fayyadamee waraabbilee manaa fi alatti waraabaman sirreessee sagalee fi suuraatti dabalee faayee kan xumuruu danda'u. Ragaalee barnootaa viidiyoogiraafii, dandeettii afaan Oromoo dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu kan qabu. Dandeettiiwwan akka viidiyoo waraabuu fi gulaaluu, meeshaalee gaazexeessummaatti fayyadamu akkasumas afaanota adda addaatti dhimma ba'uu kan danda'u ni filatama. Lammaffaa gita hojii gaazexeessituu qophii bashannanaa. Muuxannoo fi dandeettiin barbaachisu barnoota miidiyaa digrii jalqabaa fi gaazexeessummaa biroodkaastii keessatti sagantaa bashannanaa qopheessuudhaan muuxannoo waggaa 3 kan qabdu. Ragaalee barnootaa gaazexeessummaa dhiyeeffachuu kan dandeessu. Dandeettii afaan Oromoo dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu kan qabdu. Meeshaalee gaazexeessummaatti fayyadamu akkasumas afaanota adda addaatti dhimma ba'uu danda'u ni filatama. Muuxannoo sagantaa bashannanaa waggaa 3 olii kan qabdu. Gaaffii fi deebii bashannansiisoo ta'an barreessuu fi qindeessuu kan dandeessu. Dirqama hojjetaa fi ogummaa kabajjee kan hojjettuu fi raawwattu. Baay'inni tokko saala dubaratu barbaadama. Sadaffaa gita hojii barreessitu. Gosa barnootaa ICT level 3 fi 4 COC kan qabdu. Baay'inni tokko muuxannoo hojii 0 fi isaa ol. Bakki hojii Adaamaa. Mindaan iskeelii dhaabbatichaatiin bakki galmee karaa iimeelii OGMC Multimedia PLC@gmail.com yookaan Adaamaa gamoowwan gaarii darbii tokkoffaa irratti qaamaan dhuftanii galmaa'uu ni dandeessu. Guyyaan galmee caamsaa 14 bara 2015 hanga caamsaa 23 bara 2015. Guyyaan qormaataa immoo caamsaa 24 bara 2015 ta'uu hubattanii akka galmooftan. OGMC waan ofii Multimedia Production. Dhaamsa isa xumuraa peejii miidiyaa OGMC fooloo gochuun yuutuubii miidiyaa OGMC sabiskiraayib gochuun maamila keenya ta'uu akka hin irraanfanne. Yaadota qabdan koomentii jalatti yoo isin nu keettan nuti immoo isin keessummeessuuf qophii xumurree jirra. Galatooma.